mata dureen guyyaa har'aatii fi fo'atame waraana seexanaa mo'achuu kan jedhudha. Waraana seexanaa mo'achuu, lola seexanaa mo'achuu kan jedhudha. Kuni dhimma hunduma keenya ilaaluudha. Namni kanarraa bilisa ta'e hin jiru. Addunyaan kun waraana keessa jirti. Waraana keessaa immoo waraanni hundumaa caalu waraana hafuuraati. Qormaanni ulaa hundumaa jira, fuula keessan hundumaa jira jechaadha. Kanaaf seexanni diinni keenyi yeroo hundumaa nu waraana, nu lolaa, hamaaf gaarii gidduu wal'aansoon jira. Wal'aansoon kun erga jalqabee tureera. Wal'aansoo kana akkamitti mo'anna qabxii lama guddaa isinitti himuun barbaadaa jechuudha. Maalirratti xiyyeeffanna keessumaa kadhannaa fi qo'annaa macaafa qulqulluutiin akkamittiin waraana seexanaa, lola hafuuraa akkamittiin mo'achuu dandeenya isa jedhu kana ilaallaa jechaadha. Yaada Waaqayyoo erga laallee booda sagalee Waaqayyoo erga laallee abdii sagalee Waaqayyoo keessaa arganneen waan qabatamaa jireenyi keenya irra jiruun immoo lola kanatti yommuu hafuuraan bobbaanu ta'a jechuudha. Yeroo waraana hafuuraa ilaallee biyyi lafaa kun karaa adda addaa waraanaan kan marfamtedha. Waraanni qaamaa jira, waraanni ifaa, lolli ifaa jira. Kan lubbuu baay'een keessatti bahaa, dhiigni baay'een keessatti dhangala'aa oolu, biyyoonni baay'een ittiin wal jeeqaa oolan waraana kan nu beeknu waraanni qaamaa jira. Haa ta'u malee isa kana hundumaa duuba kan jiru waraana qaamaa kanaaf sababa kan ta'e inni jalqabaa waraana yaadaati, waraana hafuuraati. Waraana hafuuraati. Kanaaf waraanni qabatamaan qaamaa akkuma jiru waraanni hafuuraa jira. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun keenya isa kana nuun mirkaneessaa. Yommuu sagalee Waaqayyoo keessaa ilaallu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irraa qabdanii yommuu dubbistanii sagaleen Waaqayyoo ifatti kiristaanni keessumaa wal'aansoo keessa akka jiraatu, waraana keessa akka jiraatu argina. Lakkoofsa 12 irraa maal jedhaa? Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti, garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessatti biyya lafaa dukkana keessa jiru kana seerratan macaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjin wal'aansoo wal qabna jedha. Wal'aansoon kun wal'aansoo cimaa. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu nuyi namoota foon uffatan wajjin wal'aansoo wal qabna miti. So wal'aansoon hafuuraa kun beekamaadha, cimaa. So waraana wanta mul'atuuf wanta hin mul'anne gidduutti godhamu jechaadha. Nuyi jechuun qaama mul'atu, nuyi namoota akkuma kana qaama mul'anne humnoota hafuuraa hamminaa warra bantii Waaqaa seerratan isaa wajjiniin wal'aansoo wal qabnaa jedha. Wal'aansoon hafuuraa kun wal'aansoo qabatamaadha. Gara oliitti yommuu ol siqxanii kitaaba qulqulluu kana keessaa waan kan biraa argachuu dandeessu. Haa ta'u malee gara sana otoo hin dhaqiin duubarra itti deebina. Macaafa mul'ataa boqonnaa 12 yommuu dubbisnu waraanni yeroo jalqabaaf eessatti akka ka'e sagalee Waaqayyoo ka'a. Waraanni eessatti jalqabe? Samii keessatti jalqabe. Iddoo nagaatti jalqabe. Waaqayyo biratti jalqabe waraanni kun. Ergamoota Waaqayyo gidduutti jalqabe waraanni kun. Maal jedhaa? Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 qabdan yommuu dubbistanii kana booddees Waaqa keessatti lolli ka'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sana hin lole. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa lole. Bineensichi mirga hin arganne. Deebi'ees isaaf ergamoota isaatiif Waaqa keessatti iddoon hin argamneef. Bineensi guddichi akka jawwee sun boofni bara durii inni Daabiloos Seexanas jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti hin darbatame, ergamoonni isaa isa wajjin gad hin darbataman. Inni immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni, aangoon, mootummaan kan Waaqayyoo keenyaa, aboonis kan Masiisaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqa keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gadi darbatameera. Obboloonni keenya immoo dhiiga hoolichaatiin dubbii isaa isa dhugaa ba'aniinis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararsiifanne. Egaa yaa bantii Waaqaa warri isa keessa jiraattan gammadaa, yaa lafaa yaa galaanaa, seexanni gara keessanitti waan gad bu'eef isiniif garuu wayyoo inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa aareera kan jedhu akeekkachiisa sagalee Waaqayyoo lafa nuuf kaa'e argina. Ka'umsa isaa gaafa ilaallu waraanni kun eessatti jalqabe? Samaa irratti jalqabe. Mikaa'eliif ergamoota isaa gidduu, Kiristoosiif warra isaaf ajajaman ergamoota amanamaa gidduu, bofa bara durii Daabiloos Seexana isa jedhame wajjiniin isaan kun samii irratti lolli akka ka'e sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Isa booddee maaltu ta'e jedhaa? Mo'ichi isaaf hin argamne jedha. Achirratti mo'ichi isaaf hin argamne. Mo'ichi kan Waaqayyooti. Sana booddee Seexanaaf
jawwee bofa bara durii isa ta'e daabiloos sanaaf mo'ichi hin argamne inni ergamoonni isaa gara lafaatti gad darbatamani jedha. Egaa seexanni lola kana fudhatee inni iddoo teessoo waaqayyootti nagaa achi jiru gammachuu achi jiru waan gaarii achi jiru sana inaafe waan isaaf hin malle fudhatee fudhachuu barbaade lola kaase suni garamitti gad darbatan gara lafaatti gad darbatan. Gara lafaatti yommuu darbatamu immoo sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Aarii guddaadhaan dheekkamsa guddaadhaan gara lafaatti gad darbatamee jedha. Haa ta'u malee sagaleen tokko tureera. Maal jedhaa? Yaa lafaa, yaa galaanaa, warri isa keessa jiraattan hundinuu isiniif wayyoo. Maaliif? Seexan nama jaajiin keessan gara keessanitti gad darbatameera. Yeroo gabaabduu akka qabu waan beekuuf guddaa aareera jedha. Nuyi diina aarii guddaa qabu qabna. Diina aarii guddaa qabu. Waaqarratti inni ergamoota waaqayyoo kuffise, waaqayyoon teessoo isaarra garagalchuu barbaade, har'a anaaf isiniin lafa kanarratti jireenya keenya karaa isaaf danda'ame hundumaan jeequudhaaf yeroo hundumaa hojjeta jechaadha. Yeroo hundumaa hojjeta. Karaa isaaf danda'ame hundumaa hojjeta. Mana keenya jeequu barbaade. Lafa hojii keenyaatti nu jeequu barbaade. Karaa fayyaa keenyaa nu jeequu barbaade. Karaa qabeenyaa nu jeequu barbaade. Karaa barnoota keenyaa nu jeequu barbaade. Karaa isaaf danda'ame hundumaan waraana jireenya keenya keessatti labsaa oola seexanni jechaadha. Haa ta'u malee abdiin as keessa jiru maalidhaa? Seexanni diina mo'amedha. Diina mo'ame. Hin mo'ame samiirraa kan inni gad darbatame maal ta'eetudha? Mo'ameetudha jechaadha. Kanaaf aniif isin waraana qabatamaa keessa jirra. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 boqonnaa 6 lakkoofsa 12 yommuu ilaaltan Phaawulos Ximootiyoosiin yommuu gorsu lola hafuuraa kana loli jedha. Lola hafuuraa kana loli. Waraana hafuuraa kana waraani jedha. Maaliif? Lola keessa jirra waan ta'eef jechaadha. So gabaabsee ergaa koo xumuruudhaaf maal argina? Equipping ourselves with God's power. Attamitti lola diina kana yommuu laallu aniif isin waraana mo'achuutu nu barbaachisa. Yoo waraana kana hin mo'anne seexanni nu mo'ata. Garuu mo'ichi isaaf hin argamne abdii qabna akka mo'annu beekna. Humna jabaa qabaa, muuxannoo lola waggaa dheeraa qabaa. Garuu akka mo'annu beekna. Mo'ichi kan waaqayyoo kan hoolichaa ta'eera waan ta'eef jedha. Warri isa duukaa bu'anis immoo dhiiga isaatiin gatii aarsaa kaffalaniin sagalee dhugaa ba'uu isaaniitiin maal godhaniiru? Isa mo'aniiru. Gara Efesoonitti deebina boqonnaa 6 lakkoofsa 10 fi lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irra kan jiru sagalee waaqayyoo keessaa waliin dubbisna. Kana achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa jedha. Gooftaatti jabaadhaa. Waraana seexanni jireenya keenya keessatti labsu, mana keenya keessatti labsu, lafa hojii keenyaatti labsu, tajaajila keenya irratti labsu, waamicha keenya irratti labsu, mul'ata keenya irratti labsu, kaayyoo keenya irratti labsu. Kan nu ittiin injifachuu dandeenyu maalidha? Gooftaa akkuma kana humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Irree adda addaa irratti mo'amaa oolla. Kana hundumaa kan goonuu fi meeshaa lolaa dhabne otoo hin taane waan ittiin moonu dhabne otoo hin taane mi'a lolaa waaqayyo nuuf kenne haalaan itti fayyadamuu dadhabuurraan kan ka'edha. Kana qofa miti. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa immoo yommuu dhaqxanii dubbistanii waan guddaa tokko argitu. Iddoo sanaa heertuu sana dhaqee dubbisuun barbaada. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa sagalee waaqayyoo akkas jedha. Mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'es hin diiga'edha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mi'a waraanaa waaqayyo mi'a waraanaa nuu kenneera. Lolli akka jiru waan beekuuf jabina lola sanaas waaqayyo samaa irratti muuxannoo isaa ekspiriyaansii isaa waan qabuuf wanti sun akkamittiin akka lolamuu danda'u mi'a waraanaa nuu kenneera waaqayyo. Tarii namoonni tokko tokko waaqayyo seexana gara biyya lafaatti gaafa gad darbatu akka waan inni biyya lafaa kana hin jaalanneetti namoota hin jaalanneetti dhimma hin qabneetti yookaan immoo diina itti gatee akka waan dhiisetti kan ilaalan jiru. Waaqayyo garuu lola kana keessatti nu wajjin jira. Gara lafaa dhufee mo'ateera. Kana qofa miti mi'a waraanaa immoo nuuf kenneera. Mi'a waraanaa akkamiitiin kan nuyi seexana mo'achuu dandeenyu isa yommuu laallu inni guddaaf inni jalqabaa tokko waan lama qofan isinii kaasuu barbaada. Mi'a waraanaa kana baay'eedha. Efesoon boqonnaa 6 guutummaa isaa dubbisuu dandeessu lakkoofsa 12 qabee hanga lakkoofsa 20tti kan jiru. Garuu mi'a waraanaa kana keessa waan guddaa waan gatii baasuun hin barbaachifne waan hundumti keenya dandeenyu waan harka keenya keessa jiru waan lama isinii kaasuu barbaada. Inni tokko kadhannaa prayer. Inni jalqabaa kadhannaa. The power of prayer. Aangoo isaatti jabaadhaa jedha miti humna waaqayyootti jabaadhaa jedha. Inni jalqabaa kadhannaa. Kadhannaan humna guddaa of keessaa qaba boloota ko.
akka waa waa'ee isaa beeknutti miti beekumsa sammuu duwwaa otoo hin taane qabatamaatti namni kadhannaadhaan loltanii waraantanii argitan diina mo'attan isin beektu ragaa ba'iinsa guddaa qabaachuu dandeessu. Kaan keenya immoo beekumsa isaa waa'ee isaa beekna ta'a. Kadhannaa beekuu fi waa'ee isaa kadhannaadhaan immoo lolanii mo'achuun waan garagaraati. Prayer connects us to God's strength. Kadhannaan jabina Waaqayyo wajjiniin akka nuti wal qabannu taasisa. Prayer brings divine intervention. Dhimma keenya keessa, rakkina keenya keessa, lola waraana keenya keessa akka humni Waaqayyo galu taasisa kadhannaan. Karaa itti humna Waaqayyo fudhannu. Otoo meeshaa guddaa qabnu nuyi diinaan mo'amnee teenya yeroo hundumaa. Phaawulos akkas jedha Tesaloniqeessa duraa boqonnaa 5:17 irratti pray without ceasing. Otoo gargariin kutin kadhadhaa. Kadhata keessan itti moofaa malee hin dhiisinaa. Maaliif lolli waggaa 6,000 biyya lafaa irratti itti fufe kuni yoomillee itti fufee jira. Seexanni gaaf tokko waraana isaa dhaabee hin beeku. Nuyi garuu yeroo baay'ee waraana kana dhaabnee harka kenninee jiraanna. Kadhannaan humna guddaa qaba. Meeshaa waraanaa guddaadha. Saxaansuudhaani kan sagalee Waaqayyo dubbatu Gooftaa Yesuusin yommuu ilaalle Yesuus caalaa kan qajeelaa ta'e kan qulqulluu ta'e hin jiru. Humna Waaqayyoo qaba. Inni ilma Waaqayyoo ta'ee jira. Haa ta'u malee biyya lafaa kanarratti waraanni guddaan isarratti gaggeeffame Yesuus. Seexanni isa waraane, isa lole. Amma fannootti ol isa baase. Garuu sana hundumaa keessatti Yesuus hin mo'ate. Waraana irraa bilisa hin taane waraana sana garuu hin mo'ate. Maal hin mo'ate? Meeshaan lolaa Yesuus maali yoo jettan kadhannaadha. Maarqos boqonnaa 1:35 irraa maal jedha? Ganama borootuu laftiin ifiin ka'e gara iddoo namni hin jirree dhaqe achitti Waaqayyoon kadhate jedha. Yesuus obboloota ko. Yesuus kadhannaadhaan mo'e. Luqaas boqonnaa 5:16 irraa maal jedha? Yesuus namoota irraa adda ba'ee gara iddoo namni hin jirree dhaqee qobaasaa kadhachaa bulee jedha. Waaqayyoon kadhachuudhaaf gara iddoo namni hin jirree dhaqee jedha. Humna kadhannaa kan beeku Yesuusidha. Kadhannaan waan guddaa hojjeta. So inni jalqabaaf inni guddaan egaa kadhannaadha. Kadhannaan meeshaa guddaadhaa itti fayyadamu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni lammaffaani maal yoo jenne in the word of God. The power is in the word of God. Humni eessa jira? Sagalee Waaqayyoo keessa jira. The word of God is weapon. Meeshaa waraanaati sagalee Waaqayyoo. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti hin deebi'uu barbaada. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irraa fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Maal? Sagalee Waaqayyoo akkamitti akka billaatti. Hallelujah. Warri waraana keessa jirtan obboloota ko beekamaan hunduma keenyatu keessa jira. Seensiin goone ta'a malee irratti hin dammaqne ta'a malee hundi keenya waraana keessa jiru. Warri waraana keessa jiru kun maal godhaa jedha? Sagalee Waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu irraa fudhadhaa. Meeshaa harkatti rakkase goonee kan keenya yoo jiraanne sagalee Waaqayyoo ol kaasuu nu barbaachisa. Ittiin loluu qabne keessumaa yeroo amma keessa jiraannu kana keessa. Yesuus kanaan mo'e, kadhannaadhaan mo'e. Kan biraa maaliin mo'e? Barreeffameera jechuudhaan sagalee Waaqayyoo irratti hirkachuudhaan mo'e. Prayer and scripture works together. Kadhannaaf sagalee Waaqayyoo adda ba'uu hin danda'an. Macaafni qulqulluun kadhannaatti nama geessa. Kadhannaan immoo gara sagalee Waaqayyootti nama geessa. Maaliif tokko isa tokko gargaaraa jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 irraa dubbiin koo isin keessa yoo jiraate. Dubbiin koo isin keessa yoo jiraate. Waan barbaaddan hin kadhattu isiniif ta'as. Gooftaaf galannaa ta'u. Kuni waadaadha. Dubbiin koo isin keessa yoo jiraateedha. Kuni hariiroon sagalee Waaqayyoo wajjin qabnudha. Waan barbaaddaniin kadhattu isiniif ta'a. Kana namannaa. Galgala kana obboloota koo toora kanarra warri jirtanii sagalee abdii kana qabadhaa. Gooftaan akkas jedha. Waan barbaaddaniin kadhattu isiniif kennama. Maal barbaaddu har'a? Jireenya keessan keessatti maal barbaaddu? Lafa hojii keessanitti maal barbaaddu? Barumsa keessanitti maal barbaaddu? Gaa'ela keessanitti maal barbaaddu? Tajaajila keessanitti maal barbaaddu? Keessa keessan maaltu jira? Mul'anni keessan maal? Waaqayyo irraa maal barbaaddu? Gaafadhaa isiniif kennama. Waadaa Yesuus. Xumura irratti caafata Eleenji Waayit keessaa waan tokkoon dubbisuu barbaada. Waa'ee kadhannaa ilaalchise. Seexanni akka nuyi kadhannu hin barbaadu. Maal jedha seexanii? Kitaaba Tallaaqu Tagaadiloo yookaan immoo Great Controversy jedhu fuula 519 irraa yommuu dubbistan akkas jedha. Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and searching of the scripture will be overcome by his attack. Akkas jedha. Seexanni sirriitti beekaa namoonni sagalee Waaqayyoo qo'achuu fi kadhannaa dagatan lola isaatiin waraana isaatiin akka isaan mo'aman sirriitti beekaa. Ilaala. Seexanni barataa macaafa qulqulluu cimaadha.
Iddoo humni waaqayyo jiru beek, iddoo mo'ichi jiru beek. Kanaafiyyuu maal godha jedha warri kadhachuu fi warri sagalee waaqayyoo qo'achuu dhiisan akka isaan mo'aman sirriitti beeka jedha. So kanaafiyyuu kana sirriitti waan beekuuf therefore he invents every possible device to engross or absorb the mind. Kanaafiyyuu maal godha akka yaadni namaa kadhannaatti sagalee waaqayyootti hin qabamne gochuudhaaf haalota garagaraa mijeessa. Wantoota garagaraatiin si qaba. Waan gaarii sitti fakkaate si qaba. Waan hojii foonii fakkeesse si qaba. Waanuma waan hojjettu hin qabne biizii si godhee si qaba. Akka sagalee waaqayyoon ilaalle. Argitanii abshaala waan ta'eef jecha. So warri sagalee waaqayyoo qo'achuu dagatan, warri dubbii waaqayyoo qo'achuu didanii maal ta'ani jedha. Isaan immoo ilaalame maaliin qabamtu obboloota akka hin kadhanne maaliin qabamtu mee? Akka hin kadhanne maaliin qabamtu? Yoo kadhannaa jedhame hin barbaadama beekamaadha. Garuu namni maaliif seexanni mala qopheessa, divaayizii qopheessa nu qabuudhaaf. Kana sirriitti qabadhaa. Therefore he invents every possible device to engross, absorb the mind. Sammuu qabaa oola. Social mediaatiin sammuu keenya qabaa oola. Wanta harka keenya qabnuun sammuu keenya qabaa oola. Kompiitara keenyaan, bilbila keenyaan sammuu keenya qabaa oola. Hiriyoota keenyaan sammuu keenya qabaa oola. Yeroo hin qabnu, waaqayyoof yeroo hin qabnu. Yesuus akkas jedhe yeroo isaanii rafanii bartoota isaatiin maal jedhe achi siqee kadhatee booddee maal jedhe isin sa'aatii tokkoof illee ana wajjiniin turuu hin dandeenye Yesuus. Obboloota koo Yesuus wajjiniin ammam turaa jirra. Kadhannaadhaan ammam waaqayyo wajjiniin dhaabachaa jirra. So those who will put on the whole armor of God and devote some time every day to meditation and prayer. Warri sagalee waaqayyoo yeroo fudhatanii kadhannaadhaan meeshaa kana qabatanii and to the study of the scripture will be connected with heaven and will have saving, transforming influence upon around them. Warra waan naannoo isaanii jiru hundumaa irratti mo'icha argatu. Sagalee waaqayyoo kanatti warri qabaman. Kanaafi afaan isaatiin waan hin dubbanne seexanni waan tokko godha. The idea that prayer is not essential is one of Satan's most successful device to damage, spoil and destroy soul. Lubbuu balleessuudhaaf, cabsuudhaaf, karaatti hambisuudhaaf seexanni kan inni fayyadamu kadhannaan hin barbaachisu jedhaa jedha. Kanammoo afaaniin hin dubbatu gochaan akka nuti argisiisnu taasisaa jechaadha. Kanaaf obboloota koo waaqayyoon kadhachuuf sagalee waaqayyootti jabaachuu qabna. Kanaan waraana diinaa mo'achuu dandeenya. Jireenya hafuuraa keenya dagaaguu danda'a. Keessumaa in every difficulty rakkoo baay'ee keessa qormaanna walxaxaa keessa haalota ulfaataa keessa yommuu taanu waaqayyoon jireenya keenya kadhannaadhaan isatti of kennuun baay'ee barbaachisaadha. Heertuun xumuraa tokkoffaa Phexros 5:8 irratti maal jedha? Egaa of qabaa dammaqaa seexan nama jaajiin keessan akka leenca yeroo beela'u waan liqimsu barbaade aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaade hin naanna'a. Mee leenci aadaa otoo isinitti dhufe akkam taatu? Garuu leenca kan caalu seexan yeroo hundumaa jireenya keenya liqimsuudhaaf naannoo keenya naanna'ee aadaa nuyi garuu hin rafna. Kanaaf dammaquu kadhannaadhaan sagalee waaqayyootiin loluu nu barbaachisa. Yoo kana goone hafuura hamaa seexana mo'achuu dandeenya. Karaa waaqayyoo barbaaduun jireenya waaqayyoo barbaadachuu dandeenya. Isa jedhuun isinii kaasuu barbaada. Haala keessa jirtan gaaffii qabdan, hibboo qabdan, bu'aa bayii hafuuraa qabdan hundumaa keessatti akka isin amantiidhaan lola hafuuraa kana loltan mo'ichi kan keessan akka ta'e galgala kana waaqayyo isinii mirkaneessaa jira. Turtii qabaanne hundumaaf waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaa koo asumarratti xumuruun barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu.